Tolee, nagaa faraarri jaalalli tolli gaarummaa gooftaa biraa ta'ee dachaan dabalee hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi kabajamtoota ifa jireenyaatuuf akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii. Anis nagaa fayyaa koodha galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa keessan taatanii baga jiraattan isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas hordoftoonni amantaa biraa ashamaa harka fuunee jirra jirtu baga jiraattanii. Egaa har'a wanta nani qabadhee dhufee viidiyoo biraadhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Innis dhugaa dubbachuuf ganama TikTok irratti jechuudha viidiyoo tokko arge. Innis obboleessa keenya tokko Abdii Shaggar jedhama maqaan TikTok isaa biyya Dubaay keessa jira. Egaa akkuma beekamu obboleessi kun akka dhukkubaa jiru akkasumas haadha manaa isaallee akka dhukkubaa jirudha kan inni dubbate. Kun akka odeeffamaa jirutti hojii harka namatu irratti akka xonoqqoleedha jechuudha. Ani dhugaa dubbachuu fi waa'een Oromoo namaan galu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Biyya keessatti wal ajjeesu, biyya ormaa keessatti wal irratti hojjechiisu. Maali kun? Dhugaa anaan gaaffii guddaa natti uume jechuudha. Biyya bara akkamii keessa akka jirrutu gaaffii guddaa natti uume. Inna dhugaa Yesuus ani baay'ee waanuma hin jedhu wallaale jechuudha. Biyya ormaas hin jiraayyeedha wanta akkasii ani biyya ofii keessa bichaattidha kan waliif hin tolle natti fakkaata. Ani dhugaa dubbachuu fi akka kootti jechuudha. Nama afaan ofii dubbatu haa turuuti. Namuma lammiima Itoophiyaa kan ta'e tokko namuma afaan Amaariffaa isaa dubbatu Walaayittaa Tigiree wanta barbaade haa dubbatu. Gaafan argu keessi koo na gammada dhugaan isiniin jedha biyya ormaa kana keessatti jechuudha. Gaafan akkasumatti ijaani namuma Itoophiyaa ta'e arguun keessi koo natti tola. Biyya nani jiru keessa Itoophiyaan jiraachuun baay'ee na gammachiisa. Inna garuu biyya Dubaayii keessatti wanti ta'aa jiru kun baay'ee tokko na gaddisiise dhugaan isiniin jedha. Oromoon eessatti walii toltee jiraatti? Eessatti wal gargaartee wal guddistee walii tokkummaan jiraatti? Biyya ormaa keessatti wal irratti hojjechiisu, biyya keessatti wal ajjeesu. Mee maalumaanii naa galuu dide wantumti isaa jechuudha. Dhugaan isiniin jedha gaaffii guddaa natti uume. Egaa akkuma beekamu haala ulfaataa keessa akka jiranidha. Akka dubbatamaa jirutti innillee akka jedhetti haati manaa isaallee akka ammallee akka dhukkubsachaa jirtu innillee akka ammallee dhukkubsachaa jiru dubbate. Maaliif walitti waan akkasii gochuun kun maaf barbaachise? Maaliif walirratti waan akkasiin hojjetama? Inni biyya keessaa dhiiga walii dhangalaasan hanqatee, inni biyya keessaa lubbuu walii baasan hanqatee, inni biyya keessaa akka hin taaneen lammiin Oromoo, lammiin Itoophiyaa akka kanatti wal cunqursu hanqatee biyya ormaa keessattis immoo araba Yesuus dhugaa waaqa jiraata baay'ee tokko nama gaddisiisa, baay'ee tokko nama jibbisiisa jechuudha. Maaliif hin barbaachisu gaa? Maaliif fakkeenyaaf jireenya namni sun jiraatu dhaqeetti jiraachuu danda'a namni waan akkasii namarratti hojjetu. Fakkeenyaaf mana inni keessa galutti dhaqeetti galaayi. Moo nyaata inni nyaatu sana nyaata inni dafqee hojjetee jiraatu sana dhaqeetti darbee jiraata laata? Dhugaa wanta akkasii jechuudha. Maaf barbaachise? Fakkeenyaaf jireenya tokko fakkeenyaaf itti tolee qabeenya qabaatee fooqii qabaatee makiinaa qabaatee yoo jiraata ta'e namni itti hojjechiisu suni qabeenya isaa sanatti darbee jiraata. Ittiin jiraatu kan itti jiraatu abbichuma abbaama qabeenyaa sana yoo ta'e malee yoo jiraate iyyuu firasaa yookiin dhalasaa yookiin lammii isaa dhaala malee namni itti hojjechiisu kun dhaaluu hin danda'u. Maaf jireenya walitti naafna? Maaf jireenya walii balleessina? Maaf jireenya dhugaa ani baay'ee tokko gadde. Jireenya koo keessatti wanta nani jibbu wantuma akkasii kana dhugaan isiniin jedha. Baay'ee tokko hin jibba jireenya akka kanaa jechuudha. Jireenya walii balleessan kan maali karaan ittiin wal guddisan osoo jiru otoo guddina waliif otoo yaadne maal ta'a amma badii walii yaadnu otoo guddina walii karaa ittiin wal guddifnu karaa ittiin wal ceesifnu karaa ittiin wal milkeessinu otoo yaadne dhugaan isiniin jedha yoona Oromoon iddoo guddaa jira yoona namni kamiyyuu ani dhugaan isiniin jedha. Nama wal xiqqeessina jedhu malee nama abaluu xiqqeessina karaa kam isa balleessina karaa kam namaa gadi isa goona karaa kam qabeenya isa barbadeessina kan jedhu malee nama karaa kam wal guddifna karaa kam wal jabeessina karaa kamiin immoo wal ceesifna kan jedhu nan dhabe jechuudha. Mee ilaalaa mee dhugaa miidiyaa kanarrattis mee ilaalaa lafarrattis mee ilaalaa baay'ee tokko nama gaddisiisa wantuma nama jibbisiisu. Bakka bultanii kaatan wanta nama jibbisiisu, bultanii kaatan wanta jireenya namaa hadheessu dhugaa wanti argamu jechuudha.
dhugaa waaqa ani jechuun biyyi lafaa kun maal akka taate bicha gaaffii natti uumaa jira. Bara akkamii keessa akka jirru, baratti dhalli namaa jireenya walii jibbe, baratti dhalli namaa baqa inja ani garuu waaqayyo bichaan waa yaadatu malee jechuun ani amma fakkeenyaaf duratti onlaayinii kanarratti jechuudha. Bara 2020 bara 2021 22 23 waan akkasii keessa tokkummaa akkamii jira dhalli namaa walii yaada wal jaalata wal kabaja onlaayinii kanarratti jechuudha. Isa lafarratti miti. Har'a garuu onlaayinii kanarratti wal jibba. Onlaayinii kanarratti wal arrabsaa oola. Mataa wal dhaabaa oola. Ani maal taatoo barri jaalalli ture sun ammas osoo hin deebi'a ta'e hin jedha dhugaa isiniin jedha. Nan hawwee dhugaa Yesuus. Yeroo isiniin jedhu onlaayinii kanarratti jaalalli nuti dabarsine bara 2022 23 24 keessa dhugaa isiniin jedha isinitti himuu hin danda'u. Bakka yoo namni tokko onlaayinii irra sa'aatii tokkoof yoo bahe abaluun onlaayinii irra hin jiru abaluun onlaayinii irra hin jirtu maal taatee baate maal ta'ee bahe laata jennee nama silkii daarektii fayyadamu barbaanne walitti bilbillee akka kanatti wal barbaanna turre. Amma garuu obboleettiin ofiiyyuu guyyaa 3 4 5 torbee meeqatti walii bilbila. Dhugaan isiniin jedha. Baay'ee tokko na gaddisiisa wanti isaa. Naa galuu dide baqa. Maalumatti ta'aa jira? Booda isaa immoo maaltu akka ta'uuf jiru ani garuu hin beeku. Ani dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko gaaffii natti uuma yeroon taa'ee kaa'u. Baqa maaltu dhufaa? Bara kana keessa akkasitu jira. Bara darbe keessa akkasitu jira. Garuu bara booda isaa immoo maaltu akka ta'uuf jiru? Maaltu akka deemuuf jirutu gaaffii natti uuma jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Inna amma fakkeenyaaf dhaloonni kun hojjetatanii buluu, dafqa isaanii buluu yookiin qabeenya namaa miti kan isaan fudhatanii itti jiraatan yookiin immoo qabeenya dhaqanii rakkatanii isaaniin kadhanne. Kan itti jiraatan dafqa isaanii malee dafqa namaa miti. Maaliif namatti muruun barbaachise mee? Dhugaan gaaffii natti uume baay'ee na gaddisiise. Waaqayyo bichaan harka diinaa keessaa isaan haa baasu. Nagaa isaanii iddootti haa deebisuu fi haadha manaa isaallee isallee haa fayyisu. Malee baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Adeeraa wantuma gaarii haa hojjennu dhugaa. Biyya lafaa kanarratti waan gaarii yoo hojjenne bor mootummaa waaqayyoo kan keenya. Har'a garuu jallina biyya lafaa irratti hojjenne boru jireenya abidda bara baraan nu eega malee jireenyi bara baraan nu eegu. Maaliif jallinni dhugaan isiniin jedha. Mee koottaamee harka wal qabannee wal guddisuu malee wal balleessuu irraa haa deebinu dhugaa. Ani dhugaa jechuun hin beeku akka kootti otoo inni tokko gaafa rakkatu inni tokko immoo hin qaba fakkeenyaaf mana baankiidhaan birrii guddaa qabatoo ta'e isa rakkatu sanaa fuudhee ittiin hojjedhu ittiin milkaa'e jedhee otoo walii kennee wal guddisa ta'e anaan akkatti natti tolu dhugaa baay'ee tokko anaaf hawwii gosa guddaadha jechuudha waan akkasii gochuun. Gin bakka otoo tokkummaan jiraate otoo waliif yaaduu wal gargaaruu waliif na'uun garaan waliif otoo jiraate dhalli namaa yoona har'as hin jirru turre. Har'a rakkannu turre. Biyya ormaa keessa isheetti beetti namaan hin turre. Garuu hin jiru kan waan akkasii garaa waliif na'utu, garaa waliif yaadutu, garaa wal balleessu bichaa. Garaa albee waliif qalatu bichaa nu keessa guute. Waaqayyo garuu kana nurraa dabarsu. Ani dhugaa dubbachuuf hin jira jedhee yaadne biyya ormaa keessa wanta akkasii kuni garoodha hin jira wanta akkasiis biyya ormaa keessatti. Jallinni baay'een guute biyya lafaa. Jallina biyya lafaa fudhate amma jechuudha. Qajeelummaan badee jechuudha. Baay'ee tokko na gaddisiisee waan akkasii kana arguun koo biyya ormaa keessatti ani jechuun fakkeenyaaf duratti yeroo biyya alaadhaa galan ijoollee irratti hojjechiisanii sammuu isaanii duwwaa ta'uun nagaa malee Itoophiyaa Oromoo mata walitti deebi'ee walirratti hojjechiisa wanta jedhaman yeroo jalqabaaf har'an arge. Egaa waaqayyo bichaan isaan haa fayyisu lafa isaan jiranitti. Hidhaa diinaa isaaniirraa hiikuu wanta harka namaan irratti hojjetame waaqayyo harka isaatiin irraa hiikuu dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Inni akkasii isin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa. Yaadannoo qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaan isin jedha warroonni isinitti tole immoo yaada keessanii koomentii jalatti naaf kaa'aa akkasumas illee laayik sheer gochuu hin dagatinaan isin jedha na jajjabeessaa'ee yaadni keessan na barbaachisa. Yaada keessaniin qabadhee adeemuun barbaada. Akkasii isin jedha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.